Ashamaa kafuun hordoftoota YouTube channelii koo jirtaa jirtu nagaan koo kan dabalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Nagaan kootti aansuudhaan warroonni chaanalii kanaaf subscribe gochuun maalii taatanii yaada fakkaatii qabdan koomentii irratti na barreessitan galatoomaan isiniin jedha. Akkasumas warri maatii ta'uudhaaf barbaadan immoo subscribe godhaa maatii keenya ta'a irratti hirmaadhaa. Viidiyoo jaallattan like gochuu hin dagatinaa, share gochuun biyyoota keessa biraan gahaa. Wanta argitan immoo itti fayyadamaatii yaalaa ilaalaa. Maaliifii waan tokko gaafa qabanii haga xumuraatti osoo ilaaltanii kan isin fayyadus kan isin fayyadnes achumarraan adda baastanii beekuu dandeessu malee viidiyoo irratti argitanii kun naaf hin ta'u kun naaf ta'a jettanii adda baastanii beekuu hin dandeessanii kan jedhuun dhaamsa isiniif qaba. Viidiyoo har'aa irratti immoo wannoota rifeensa keenya akka caccabu akka buqqa'u amala rifeensi keenya qabu qibaatii akkamitti akka barbaadu shaamboo akkamitiin akkamiin akkaataa akkamitti akka fayyadamnu kan nu wallaalchisan keessaa qabxiiwwan muraasa waliin ilaalla. Akkasumas viidiyoo darbe irratti obboleettiin tokko shaamboo dooviin rifeensa koo jalaatii caccabsee hin ta'u kun gaarii miti kan jedhu koomentii naa barreessite. Koomentii keef galatoom walumaa galatti hundi keessan astaayitii sinnaaf kennitan na jajjabeessaa anaaf illee mooraadiyoo kanaa miliinaa ta'a galatoomaa isiniin jedha. Dhugaadha wanti naaf ta'u isiniif ta'uu dhiisuu danda'a, wanti isiniif ta'u manaaf hin ta'u. Isuma kanayyuu adda baasanii kan hin beekne ijoollee baay'ee rifeensa isaanii jalaatii badee abdii kutatanii hamma kukkutanii waa garaagaraa irra gahaniitti jiru waan ta'eedhaafi kanaaf kan nu saaxilan maal akka ta'anii qabxiiwwan muraasa waliin ilaalla. Turtiin keessan haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin haa ta'u. Tole hordoftoota koo walitti deemneetii jirra. Rifeensi keenya akka caccabuudhaa fi akka buqqa'u yookaan immoo akka gogu qibaatiillee hagam osoo itti dibnee kan gadi hin jenne kan hin ajajamne yoo filames yoo tokkosames yoo maal ta'es kan takkaama bifa bareedaa argisiisee nu gammachiisne tokko kan nurraa ga'u yoo jiraate maalidha. Fakkeenyaaf ijoolleen gara biyya hambaa yookaan biyya arabaa keessa hojjechaa jirru yeroo baay'ee nuti kan hojjennu kan nuti argannu kushiinaa keessattidha. Inni kun beekamaadha. Anis ofirratti waan argeef kushiinaa keessas hojjechaas waan hin jiruuf hojjedhees waan hin beekuuf isa kana sirriitti argeetiin jira jechuudha. Innis maali yoo jettanii yeroodhaa gara yerootti gara kushiinaatti deebinee nyaata hojjechuun jira, kushiinaa keessa naanna'uun jira. Yeroo nyaata hojjettanitti immoo xibsii garaagaraa yookiin immoo firaanchi firaayisii garaagaraa hojjechuun jira. Inni kun immoo fooliin isaa hundumti isaa maal ta'a akkuma jirutti rifeensa keenya keessatti galaa jechuudha. Fooliin kushiinaa keessa jiru fooliin nyaata kamillee shunkurtiin biyya kanaa jechuudha. Akka bakka akkana jedhee hammasiniin jedhu nutti baay'ee foolii addaa kan qabu kan namatti hin tolle jechuudha. Inni kun gaafa gara rifeensa keenyaatti seenu rifeensa keenyaa fi baay'ee akka rifeensa keenya jalaatii caccabu yookaan immoo buqqa'u amalan taane akka baasu taasisaa jechuudha. Kushiinaa keessa yeroo hojjennu kushiinaa keessatti wanti nuuf eeyyamamu yoo jiraate isa kana jechuudha. Argitanii ishee kana akkasittiin anis fayyadamee argeera garuu faayidaan qabu kan akkasitti godhadhee kushiinaa keessatti yeroo nyaata hojjedhu yeroon kushiinaa keessa naannoo kana kan fayyadamu jechuudha. Dura amala isaa ittiin barreechuudha dura. Inni kun maaliif fayyada yoo jettan rifeensi akka nyaata keessatti hin argamne yookaan rifeensi akka narxaane gabaabumatti namni kushiinaa keessa jiru rifeensa isaa toon shafanii yoo kushiinaa seene sheemidha. Inni kun kan fayyadu lammii Filiippiinotaa jechuun isaaniitiin waa biraa jechuu osoo hin taane rifeensi isaanii narcaa yeroo baay'ee bubuqaa ta'u maalaa ta'u rifeensi isaanii iddoo baay'eetti argama. Isaaniif sirriitti fayyada. Isaanii rifeensa isaanii yeroodhaa gara yerootti guyyaatti si'a 3-4 yoo miidhaniyyuu miidhaan isaan irraan gahu hin jiru. Uumamumaan jechuudha. Kan keenya immoo rifeensi keenya guyyaatti 2 miidhuun 3 miidhuun guyyaa 2-3tti rifeensi keenya gaafa miidhee amalan taane nutti fidaa jechuudha. Isa kana shaffantanii isa kana godhattanii kushiinaa keessa kan hojjettan yoo jiraattanii inni kun faayidaa isiniif hin qabu maal gootu isa kana dhiistanii shaashii noormaalii jechuudha. Shaashii haphees yookaan yabbus kan hin taane jira miti kan fooliin adda addaa gara mataa keessanitti akka hin galle isinirraa eegu yookaan immoo ittisu isa fayyadamtanii kushiinaa keessa yoo hojjettanii fooliin kushiinaa keessa jiru rifeensa keessatti walitti qabamee isin rakkisu. Fakkeenyaaf har'a ganama rifeensa keessa miiccanii gara kushiinaatti kan seentanii yoo ta'e kushiinaa keessatti gaafa hojjettanii fooliin kushiinaa keessa jiru rifeensa keessanitti galee jira. Rifeensi keessa yeroo akkas gootan hin xiraa'aa hin ajaa'a.
foolii addaa kenna. Ganama miiccanii galgalasi gara shintibeetii galtanii shaaworii kan galtan yookaan immoo rifeensa keessan irra deebitanii kan miiccan yoo ta'e inni kun rifeensa keessan balaa guddaaf saaxila yookaan hin buqqaa, hin ciccitaa, hin caccabaa. Bakka kanaan immoo gara duubaatti achi deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu isheen kun akka rifeensi keenya bakka garagaraatti hin argamne yookaan immoo bakka kushiinaamaaf kan eeyyamame malee foolii kushiinaa keessa jiru kan foolii shunkurtii nurraa ittisuuf miti. Isa kana fayyadamtanii kushiinaa keessatti mataa keessan deddeebistanii kan miiccanidha yoo ta'e inni kun balaa isinirraan gahaa. Inni lammaffaan immoo nuti ijoolleen Itoophiyaa jechuudha. Akkuma warra Filiippiinotaa keenya immoo uumamumaan rifeensi keenya jajjabaataadha. Baay'ee jajjabaata jechuudha. Ijoollee baay'een garuu maal gootu erga gara biyya Arabaatii deemee rifeensi koo na jalaatii caccabee na jalaatii dhumee narraatii akkas ta'ee dura akka kana ture baay'ee bareeda ture. Biyya keessatti asitti garuu bishaan haa ta'u bishaan keessa ashaboo waan jiruuf haa ta'u qibaatii sanaa ta'u maal akka fayyadamu hin beeku jettanii kan gaafattan jirtu. Isin immoo tokkoffaa irratti dogoggora isin uumtan yookaan hojjettan maa inni biyya keenya keessatti wanta hin goone wanta achittiin amaleeffatamne asitti fidanii amaleeffannaa isaan irraa ergisa fudhattanii fakkeenya warri Arabootaa jechuudha. Mataa isaanii gaafa miiccatanii gaafa shintibeetii keessaa bahanii maal godhu fooxaa akka kanaatti marataniitu kushiinaa keessaas haa ta'u bakka hundumaa akkasitti mana keessa zooramu. Yeroo kana fooxaa rifeensa isaanii keessa maal godha bishaan keessa maxxaqee keessaa dhugee fixee rifeensa isaanii goggogsaa jechuudha. Isaan beekaa akka goggoguuf kan isaan akkas godhan malee kuni faashinii bira yookaan immoo waan jijjiirama biraa fidasa jedhuuf miti jechuudha. Rifeensi kan isaanii yoo goggoges rakkoon qabu isaan uumamaan kan isaanii lallaafadha waan ta'eef miidhaan isaan irraan gahu hin jiru. Nuti immoo gaafa akkas goone rifeensa keenya keessaa shintibeetii keessatti miiccannee baanee fooxaa sa'aatii meeqa ofirraa keenye goggogee booda gaafa filuuf jennu hin buqqaa qibaatillee hagam yoo itti dibdan kana muluusaa yoo itti dibdan hin ga'u. Kana waan tokko muluusaa yoo itti dibdan illee kan isin hin geenye jechuudha. Mataan keessan dura waan goggogeedhaaf adeemsa keessa hin buqqaa hin caccabaa maal jedha asirraan hin caccabaa duubaan hin caccabaa wayin dheeratu wayi hin filamu hin ajajamu callisee akkasumatti maallaqa keessa kan isinirratti fixaa jiru tokko dogoggora isin gootan yoo jiraate isa kanadha. Kanaafuu maal gochuu qabdanillee gaafa shintibeetii keessaa baatan akkuma shintibeetii keessaa baataniif yoo baay'ate daqiiqaa lama kan isin fooxaa fayyadamtan. Isayyuu hamma uffata keessan uffattanitti jechuudha. Hamma uffata keessan uffattanitti bishaanii rifeensa keessan keessa jiru bakka hundaatti akka ittinaan jenneef akka hin coccomne daqiiqaa lamitee keessatti uffata keessan uffattanii xumuruu hin dadhabdanii waanuma danda'amudha kuni. Ammasitti fooxaa rifeensa keessanitti marattanii erga uffata keessan uffattanii booda daaftanii mataa keessan irra hiiktanii daqiiqaa 5 kan isinitti hin fudhanne keessatti qibaatii keessan daftanii fayyadamtanii rifeensa keessan jalqabaa haga dhumaatti akkuma isiniin jedhe jechuudha. Qibaatii fayyadamtan daftanii rifeensa keessanitti dibdanii filtanii maal jettanii warri quxuxurii beektan quxuxurii warri immoo shurrubbaa gilbixooshii asii gad akka shurrubbaa beektan akka isiniif ta'etti naaf ta'a jettan yookaan immoo kan ittiin asii fachi sossocho'uu dandeessan isintu beeka waan ta'eedhaaf akkasitti yoo hojjetattan rifeensi keessan baay'ee bareedaa fi bakka isin barbaadanitti isiniif argamuu danda'a. Ani amma fakkeenyaaf akkuma isiniin jedhe jalqaba kana akka hin fayyadamu kushiinaa keessatti kana arge faayidaa isaa arge nan dhiise bakka nan gatee kana hin fayyadamu jedhee nan dhiise shaashiidha jechuudha. Kana fayyadamu yeroo kushiinaa seenu kushiinaa keessatti shaashii fayyadamee achii booda kushiinaa sana keessa immoo shaashii sana lafaan kaa'aa jechuudha. Yookiin nan jijjiira malee isa ofitti hin deebisu jechuudha. Maaliif foolii garaagaraatu irra jira waan ta'eef rifeensi gogaruu yeroo sana fayyaa isaati itti seenee jiru fooliin sun isiniin jechuu barbaadeen. Kanaaf kushiinaa yeroo 2-3 illee ganamaa galgalaatillee kushiinaa keessa gaafan oolee rifeensa kootti hin darbu jechuudha fooliin kushiinaa keessa jiru. Kanaaf yeroo kushiinaa keessaa bahu shaashii sana nan jijjiira. Ammas deebi'ee kanaan gadi yoo ta'e shaashii biraa fudhadhee hin dhaqa. Rakkoo hin qabu. Kanatu isiniif fala ta'a. Yeroo inni cummoo akkuma dura isiniin jedhee viidiyoo darbe irratti isinitti himee akkuma shintibeetii keessaa baheen daqiiqaa 2 keessatti uffata koo jijjiirradhee booda
dafee rifeensa sana sirreessuufidha kanan ariifadhu jechuudha. Maaliif bishaan isa keessa yaa'ii yookiin gogii jennaan hin caccabaa hin buqqaa maal jedha. Inni sun immoo rifeensi keenya akka nu jalaatii badu taasisaa jechuudha. Kanaafuu isinillee isa kana lamaan irraatii of eeggachuu qabdu. Inni kun baay'ee rakkoo guddaa nu saaxila. Walumaa galatti rifeensa keessan gaafa miiccan bishaan isaa keessaa dhumuutiin qabu. Bishaan isaa keessaa dhume taanaan erga bishaan isaa dhume qibaatiin illee siin ta'u shaampoollee deddeebistanii kan itti dibdanii miiccan yoo ta'e inni kunillee rifeensi keessan akka gogaa deemu akka jajjabaataa deemu taasisa. Isaan kana lamaan irraatii sirriitti irratti xiyyeeffattanii irraa of eeggachuutii qabdu isiniin jedha. Viidiyoon irra qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Kan biraa viidiyoo darbe irratti waa'ee qibaatii kanaa isin faana dubbannee turre. Qibaatiin kun kokonaatiidha. Qibaatiin kokonaatii foolii garaagaraatii kan inni qabu. Fooliin isaa nama biratti fayyadamuun xiqqoo ishee nama qabsiisa. Maaliif baay'ee waan foolii addaa kennuufi inni kun garuu kokonaatii mata'ee akka qibaatii normaaliin itti fayyadamtu jechuudha. Foolii addaa hin qabu. Baay'ee kan namatti toludha. Isa kana reef marsaa tokkoffaa fayyadame jechuudha. Ergan bitee dura kun isiniin jedhee mucaayyaa korraan fayyadame achi booda fiikooti waan hin jaalladheef bitee kun kaleessa marsaa tokkoffaa jalqabeetiin jira. Baay'ee namatti tola. Qibaatii baay'ee ariifiidha. Kana faana jechuudha. Kana fayyadame ishee kana yeroo baay'ee kana kaasuu fi waggoota baay'ee waggoota 5 ol kana fayyadame. Baajiliin isa kana faana jechuudha. Waggoota dheeraa fayyadame. Kanaaf hin jaalladhu baay'ee. Kanaaf guyyaa kaleessa mataa kiyya miicee kan rifeensa kiyya miicee kana lamaanii kana fayyadame. Amma akkaataan ani itti hojjedhee jiru kun akka kanaatti jechuudha. Akkuma isiniin jedhee toostii isiniin jedhe sana toostii sana baay'ee waan hin jaalladhuu fi akkasumallee bakka hojii kan deemtan yoo ta'e bakka garaagaraatti kan sochootan yoo ta'e galgala toostii kan hojjettanii ganama immoo hiittanii yoo deemtan baay'ee bareedaa kun akka kanaatti salphaamatti kan hojjettan isiniin jedha. Kanaaf egaa rifeensa keessaniif iddoo qabaachuu qabdu. Maalummaa keessaniif iddoo qabaachuu qabdu. Of gattuu haatiin dhaliinii jedha mammaaksa Oromoo tokko keessatti. Kanaafuu isin of ilaaluutii qabdu malee ani ofirraan kukkutaa maaliin godhaa kan jedhan ijoollee baay'een keessan baay'ee waa'ee rifeensa isaanii kan odeessaa oolan jiru. Kanaaf wanta jedhamtan akka jedhamtanitti viidiyoo jalqabaa ga xumuraatti ilaalaatii yaalaa isiniif ta'aatiin fayyada jedheen abdii qabaa. Ofii koo waan fayyadameefi kun toostichi kana kanuma fakkaata. Yeroo viidiyoo qaanu irratti hundiyyuu waliin kan hojjennu ta'a yoo haalli mijate. Xiqqoommoo viidiyoon koo mul'atu natti fakkaata. Bakka ana itti viidiyoo waraabaa jiru kuni xiqqoo ibsaan humna hin qabu. Gara fuulduraattis immoo isa kanas nan fooyyessaa. Kanaafuu yaada qabdanii yookaan koomentii irratti na barreessuu hin dagatiinaa. Karaa ifa isiniif ta'e isinitti toleen yoo na gaafattanii isiniif deebisuu nan danda'a. Aga ammaatti waan wajjin turtanii fi galatooma. Akkasuma viidiyoo jaallattanii hiriyoota keessan biroof sheer godhaa. Like godha. Akkasuma warri maatii ta'uudhaa barbaaddan immoo irra deebiidhaan maatii isaanii argina ta'a wajjajjabeessaa wal guddisaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti lafa jirtanitti nagaan isin wajjin haa ta'u. Turtii gaarii ta'u.